istiidiyoo keenyatti argamte anaa dhufu siin jedha. Baga nagaan nu eeddan. Jirra galata isaa. Fedhii gaafachuun akkuma jiru ta'e. Waanuma jiru. Kanaafan illee fedhii keessan gaafadhe yaa gaafiin tokkoffaan waa'ee gidiraa gadaamessaa. Gidiraan gadaamessaa maalidha? Gidiraa gadaamessaa jechuun moggaasaa akkuma beekamu moggaasa isaarraa gaafa kaanu gidiraa jechuun waan wareegama gaafatu tokko waan bu'aa bayii baay'ee qabu tokko jechuudha. Gidiraa gadaamessaa gaafa jennu immoo gara maalitti nu fidaa? Gara saayinsiitti. Rakkoolee kallattiin hiikoo osoo hin ta'in jechuudha. Rakkoolee bu'aa bayii jireenya dubartii takkaa keessa jiru. Dubartoota. Koomentiin isaanirraa argatte maal fakkaata? Yaanni. Koomentiin dubbistoota irraa argadhe baay'ee nama gammachiisa. Narraa na jibbisiisu maal akka ta'e beektaa? Namoonni kennaa yeroo ati yookaan duutee yookaan ati immoo dhibamtee du'aa algarra galtee maal taate inumaayyoo dhiyeenya kan akkam nama du'e tokko dhattee fooloo isaa yoo laata dhugaa rabbi. Gaafataa naan jedhe tole jedhee duuba deebi'ee eegale. Asaan duuba deebi'ee eegalee eternal of the goat in the again duubas deebi'ee shibee. Barsiisaan daastarii kolfaa jechuudha. Daastariin harkaa bu'e. Majammaraa jedheen majammaraa namni hunduu beeka. Majammaraa jedheen seetan ammoo sirri beeka. Majammaraa ifti dhiqaal jedheen. Maaliif wada beekte? Warroota sooshaal miidiyaa irra jiran kana isaan keessaa namni dinqisiifattu. Namoota sooshaal miidiyaa irra jiran kana keessa jechuudha. Isaan keessaa dirqama nama tokko fuudhuu qabdu jennee shamarran keessa. Warroota sooshaal miidiyaa irraa beekamu. Gaafii akkamiiti? Gaafii deebi'uu qabu. Dirqama waan naan jetteef siin jedhee. Paaspoortii siyaa hojjetamu. Kakaayiru.